Wantoota torba kan sooma namaa balleessan. Isaanis maal fa'a? Inshaallah ibsa bareedaa wajjin wantoota sooma namaa balleessan kanneen ilaallaa sirritti dhaggeeffadhaatiin adda baafadhaa qabadhaa waan isiniif hin galin koomentii irratti gaafadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wantoota torba kan sooma balleessan. Soomni akkaataa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhe qofaan soomamuu qaba. Yoo akkas hin ta'in ajriin isaa nama jalaa bada, nama jalaa hir'ataa jechuudha. Wantoonni armaan gadii kunniin wantoota sooma namaa balleessanidha. Inshaallah ulamaa'iin wantoota kanneen mufaxxiraatu saa'imi yookaan mufaxxiraatu siyaami jedhaniitiin isa dubbatu. Kana jechuun maalidha? Mufaxxiraata jechuun wantoota sooma namaa hiikanii balleessan jechuudha. Hiikuu balleessuu jechuudha. Wantoonni sooma namaa balleessan gurguddaan waan torba. Wantootni biroo kan ulamaa'iin gariin babal'isaniitiin dubbatan wantoota torba kanniin irraa kan diriirfamedha jechuudha. Wantoonni torbaan kunniin sooma keenya guutuun guututti nu jalaa balleessu. Inshaallah wantoota kanneen tokko tokko isaaniitiin haa ilaallu. Tokkoffaa nyaataa fi dhugaatii. Nyaataa fi dhugaatiin beekamaadha. Namni tokko osoo soomaa jiru yoo kan nyaatu yoo kan dhugu ta'e soomni isaa ni bada. Erga bariin bahe booda hanga aduun dhiitutti nyaachuu fi dhuguun hin ta'u. Jidduu kanatti erga bariin bahe kaasee hanga aduun seentutti jidduu kanatti intarvaalii jidduu kanaatitti nyaachuun dhorkamaadha, haraama. Sooma jiraachuu namni tokko osoo beeku, osoo yaadatu. Osoo beeku yoo jennu wallaaleetiin ta'uu dhabuu. Akkasuma osoo yaadatu yoo jennu kan dagateetiin nama nyaate. Akkas osoo hin ta'in namni tokko osoo kan nyaatu ta'e beekamaan lafaa ka'ee osoo kan nyaatuuti soomni isaa ni bada. Garuu yoo dagatee nyaate yoo beekaan hin nyaatini soomni isaa hin badu jechuudha. Osoo dagatee nyaate yookaan osoo dagatee dhugee soomni isaa jalaa hin badu. Namni gariin akkam godhu jira beeli natti jabaatee of haqa sirriitti beelee jedheetiin deemee kan nyaatu jira. Wanti akkanaa dhorkamaadha hin ta'u. Nyaatuu fi dhuguun hin ta'u jechuudha. Kanaaf wantoota sooma keenya balleessan keessaa inni tokko nyaataa fi dhugaatiidha. Lammaffaan iddoo nyaataa fi dhugaatii wantoota bu'anidha. Wantootni iddoo nyaataa fi dhugaatii bu'an wantootni garaagaraa sooma keenya ni balleessu. Kanneen keessaa inshaallah tokko tokkoon haa ilaallu. Tokkoffaa kiniinii liqimsuudha. Kiniiniin namni kiniinii liqimse kiniiniin garaagaraatti gadi liqimfamu kiniiniin sun sooma isaa ni balleessa. Lammaffaan qorsa ijaa yookaan funyaanitti gadi fudhatamu fakkeenya xabbataa akka jedhamu wantoonni akkanaa kunniin sooma hin balleessanii. Sooma nama jalaa hin balleessanii jechuudha. Sadaffaan lilmoodha yookaan siriinjii. Lilmooni kan nyaataaf jedhamee kennamuu fi kan nyaataaf jedhamee hin kennamne lamatu jira. Kan nyaata bakka bu'u fakkeenya kan akka gulukoosii minaaminni kunniin sooma ni balleessu. Kan nyaata bakka bu'u kan soorataaf fayyadan mugazziyaata warroonni jedhaman sooma ni balleessu. Garuu lilmoon iddoo nyaataa hin buune fakkeenya lilmoo qorraa wantoota akkas akkasiitiif namni tokko osoo ka waraanatuuti soomni isaa jalaa hin badu jechuudha. Garuu lilmoon nyaata bakka bu'u sooma ni balleessa. Inni shanaffaan gaazii oksijiiniiti. Gaaziin oksijiinii nama tokko osoo ka godhamu ta'e soomni isaa hin badu. Maa jennaan nyaataaf dhugaatii jedhameetiin hin ilaallamu waan ta'eef. Akkasuma ammallee inni jaaffaa maalidhaa wantoota ilkaaniin qulqulleessuuf fayyadaman. Fakkeenya saamunaa signaalii jedhamu san namni tokko osoo ka fayyadamuuti soomni isaa isa fayyadamuu qofaan jalaan badu. Garuu signaalii fayyadamee hoomicha san yookaan signaalicha san osoo gara keessaatti kan gadi dabarsu ta'e soomni isaa ni bada. Maa jennaan wantichi gara garaatti gadi seenee akka soorataatti waan bakka bu'uuf jechuudha. Sababa kanaaf yoo kan gara garaa gadi seenu ta'e sooma ni balleessa. Gara garaatti yoo kan gadi hin seenne yoo kan hin liqimsine ta'e sooma isaa jalaa hin balleessu. Ilkaan buqqisuun yoo dhiigni ka bahu ta'e ilkaan buqqisuun yoo dhiigni ka bahu ta'e dhiiga bahe san yoo ka gadi liqimsini soomni hin badu. Garuu yoo dhiiga san gadi liqimse ammoo soomni ni bada. Namni tokko osoo ilkaan buqqifatee dhiiga san yoo gadi liqimse soomni isaa jalaa ni bada jechuudha. Yoo liqimsini jalaa hin badu. Wantootni iddoo nyaataa bu'an kanneen fakkaatu. Inni sadaffaan guyyaa Ramabaanaa keessa walqunnamtii saalaa geggeessu. Namni guyyaa Ramabaanaa keessa erga obboroo bariin bahirraa kaasee hanga galgala aduun dhiituutitti intarvaalii jidduu kanaa keessatti haadha manaa isaa waliin walqunnamtii saalaa ka geggeesse yookaan zinaallee ka dalage soomni isaa ni bada. Guyyaa san qadaa kafaluu qaba. Namni musliimaa tokko kan soomaa jiru
guyyaa geggeessuu hin dandeenye malee halkan geggeessuu ni danda'a. Iddoo kana sirriitti hubadhaa. Namni gariin akkam jedhu jira. Qunnamtii saalaa bakka Ramadaana keessa guutuun guutuu dhorkamaadha ka jedhu jira. Guutuun guutuutti hin dhorkamne. Guyyaa dhorkame malee harkan ni eeyyamama. Uhilla lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum jedha Rabbiin. Halkan ni eeyyamamaa jechuudha. Guyyaa dhorkama. Namni qunnamtii saalaa geggeesse qadaa fi kaffaaraa kafala. Qadaa akkamii kafala? Kaffaaraa akkamii kafala? Inshallah ka jedhu ilaalla. Qadaani guyyaa sooma cabsisan guyyaa qunnamtii saalaa keessa geggeessisan guyyaa san qadaa kafala. Kaffaaraan ammoo isaan ala waan kafalamuudha. Waan qadaan ala kafalamuudha. Dubartiin takka osoo hin dirqamsiifamin jaalalaan dirqamteetiin osoo hin taane jaalala isiitiin osoo kan dalagdu ta'e isiin illee murtiin isii akkasuma qadaa fi kaffaaraa kafaltii jechuudha. Garuu osoo abbaan manaa isii dirqee akka isiin dalagdu isii taasisee uummata akka isii irra hin jiru jedhan ulamaa'iin. Dubartootni waan kana sirriitti hubadhaa. Kaffaaraan tartiiba armaan gadiitiin kafalama. Yaa'u qadaan beekamaadha. Kaffaaraa kana inshallah isin haa ibsu. Tokkoffaa gabra rabbitti amane tokko bilisoomsuudha. Gabra tokko bilisoomsu. Yoo hin argatinii gabra kana dhabe yookaan ammoo gatii gabra kana ittiin bitu dhabe. Yoo kana dhabe maal godhaa? Ji'a lamaa walitti aansee sooma. Guyyaa takkallee osoo addaan hin kutin walitti aansee siin sooma. Walitti aansuu ka jedhu kana keessatti dubartii taatee heydii yoo itti dhufe yookaan dhiigni dahumsaa yoo itti dhufe malee yookaan sababaa garagaraa sababaa shari'aatiif jecha yoo addaan kute malee osoo danda'u osoo biyya jiru yoo guyyama takka ka addaan kutu ta'e yookaan mala itti baaseetiin imala ka deemu ta'e yoo akkana ka dalagu ta'e maal godhaa duubatti deebi'eetiin tokkorraa eegalaan mallee ulfaataadha jechuudha. Yoo ji'a lamaa walitti aansee soomuu hin danda'inii fakkeenyaa nama maanguddoo fa'aa ta'e yookaan dhibamaa dhibee irraa fayyuu hin dandeenye ta'e yoo nama akkasii ta'e maal godhaa miskiina 60 nyaachisa. Miskiina 60 takkatti lafaa ka'anii nyaachisanii tartiiba gubbarraa gadi deemanii jechuudha. Akkasii akkaataan kaffaaraa itti kafalamu akkaataa kana. Namni tokko osoo guyyaa tokko keessatti irra deddeebiidhaan walqunnamtii saalaa osoo geggeesse fakkeenyaa ammallee walqunnamtii saalaa geggeesse itti deebi'ellee osoo geggeesse guyyaa tokko keessa yoo irra deddeebiidhaan geggeeffame tokko cuccuma jedhamee ilaalama. Garuu osoo guyyaa biroo itti deebi'eetiin dalagee ammallee qixaatiin kaffaaraa fi qadaan ka guyyaa lamaatti ta'a. Guyyaa 3 yoo ta'e qadaaf kaffaaraa guyyaa 3 akkasuma itti baay'ataa deemaa jechuudha. Yoo guyyaan guyyaa garaagaraa ta'e. Inni sadaffaani isparmii ofirraa baasuudha. Isparmii jechuun maniyyii jechuudha. Sanyii ittiin hormaataa kana jechuun dhiiraafis ta'ee dubartiidhaaf ofirraa baasuun sooma balleessa. Kana keessaa tokko masturbeeshiniidha yookaan qaama saalaa ofii naannessuudhaan akkaataa kamiinuu fedhii ofii kaasaniitiin maniyyii yookaan isparmii ofirraa baasu. Soomni namaa ni bada. Garuu kaffaaraan irra hin jiru. Soomuma isaattu badaa qadaa kafala malee wanti biraa isa irra hin jiru. Namni rafee isparmiin irraa bahe soomni isaa hin badu. Soomni isaa hin badu, soomni isaa sirriidha. Osoo rafeetiin guyyaa osoo ka janaabee waa argu ta'ee soomni isaa hin badu. Soomni isaa sirrii. Namni tokko osoo dhungatee haadha manaa isaa dhungatee yookaan tuttuqee akkaataa kanaan osoo isparmiin irraa bahee akka irraa bahu yoo ka beeku ta'e soomni isaa ni bada. Irraa bahaa amala isaa osoo beeku yoo ka itti deemee akkasii kanaan ibsu ta'e soomni isaa ni bada. Ilaalcha heddummeesseetiin fakkeenya dubartii ilaala yookaan haadhuma manaa isaa irra deddeebiidhaan ilaala. Ilaalcha kanarraa osoo isparmiin irraa bahee soomni isaa ni bada. Maa jennaan jaalala isaatiin beekaatiin akkas godhaa jira waan ta'eef jechuudha. Ittaansee ammallee ilaalcha yeroo tokkootiin fakkeenya takkatti ma ilaalee takkatti maan yookaan qalbii keessaa sammuu isaa keessa yaa'ee wanti yaanni garaagaraa osoo haala kanaan isparmiin kan irraa bahu ta'ee soomni isaa hin baduu jedhan ulamaa'iin. Kaballeessuu kamii fedha isaatiin jaalala isaatiin itti deemee tuttuqeetiin yoo ofii kaasee ofirraa kabaasu ta'eedha jedhanii. Fedhiin malee sababa dhibeetiin fakkeenya osoo kan irraa argamu ta'ee soomni isaa malee hin badu. Dhibeedhaaf jecha osoo irraa bahee soomni isaa jalaa hin badu. Inni sadaffaan isa kana. Akkasuma wanti mazii jedhamu jira. Dhangala'aa keessaa dhangala'aa mazii jedhamu jira. Barnoota xaaraa keessa barattanii jirtanii. Kunillee yoo namarraa bahe sooma namaa hin balleessu. Ka balleessu kamii isparmii yookaan maniyyii sanyii itti hormaataa qofatu balleessaa jechuudha. Inni afuraffaan beekaan haqqisuudha. Haqqee beekaan of haqqisiisuudha. Haqqee beekaan haqqisuun sooma namaa balleessa. Namni tokko osoo beekaan haqqisuu dhabee isii injifatee osoo kan irraa ba'uutii soomni isaa hin badu. Akkasuma namni gariin akkam dalagu jira nyaanni naan taane jedheetiin akka haqqeen irraa bahuuf jecha mala garaagaraa dalaga. Fakkeenya maal godhaa? Waan haqqee isarraa baasu ilaala yookaan urgeeffata. Urgeeffatee sababa sanirraa aqla shallashee akka haqqisu yoo of godhu ta'e
soomni isaa ni badaa jedhan ulamaa'iin. Kanaaf haqqee yoo beekaan jaalala isaatiin itti deemeetiin yoo ka ofirraa baasu ta'e soomni ni bada, yoo akkas hin ta'ini hin badu. Akkaataa kanaan hubadhaa. Namni tokko osoo gororri ka irraa bahu ta'e, gorora waan jedhamu ni beektu natti fakkaata. Osoo kan gororu ta'e gorora san yoo gadi dabarse soomni ni bada. Garuu akka bahee yoo kachi tufu ta'e soomni isaa hin baduu jedhani. Akkana hubatuu qabnaa. Inni shanaffaan koobachuudha. Koobachuu jechuun yaa'u ni beektanii qaama namaa kanarratti akkaataa dhiiga keessaa xuuxaniitiin iddoo nama dhibame irraa qulqulleessanidha. Namni tokko osoo ka koobatu ta'e kilaafatu jira ulamaa'ii jidduu. Qawliin cimaan ni badaa ka jedhudha. Sooma isaa ni balleessa ka jedhudha. Ka koobillee ka koobamellee lachuuyyuu soomni isaanii ni bada. Ibsa inshaallah iddoo isaatitti ni ilaaltu. Dhiiga yaalaaf jedhaniitiin kennuun fakkeenya dhibameetiin mana yaalaa dhaqee mana yaalaatitti saampilii dhiiga irraa fudhatuu barbaadanii. Osoo haala kanaan dhiigni ka irraa fudhatamuuti soomni isaa hin baduu jedhani. Maa jennaan dhiigni irraa bahe sun dadhabbii isatti fideetiin dadhabbii qaama isaa ittiin argamsiisu waan ta'eef jedhan ulamaa'iin sirritti hubadhaa. Ittaansee dhiiga nama birootiif kennuudha. Dhiiga nama birootiif kennuun sooma ni balleessa. Dhiiga nama birootiif kennuun sooma ni balleessa. Garuu yoo dhiiga xiqqoo ta'e dirqamaaf jecha yoo kennu ta'e rakkoon qabullee jedhanii as ol dhiiga nama birootiif kennuun sooma ni balleessa. Namni beekaan of funuunse soomni isaa ni bada. Beekaadha yoo of funuunsu ta'e soomni isaa ni bada. Garuu yoo beekaan of funuunsuu dhabe soomni isaa hin badu. Osoo akka tasaa fakkeenya osoo deemu harka isaa yookaan miila isaa qaama isaa bakka iddoo makamu osoo dhiige madaa wayii osoo itti argame haala kanaan osoo dhiigni ka irraa bahuuti rakkoo hin qabu sooma isaa irra dhiibbaa hin fiduu jedhan ulamaa'iin. Akkasii waan kana sirriitti hubatuu qabdanii adda baafadhaa. Ittaan suudhaan inni jaaffaan haydiidha. Dhiiga marsaa laguu dubartoota dhufu haydii fi nifaasii ka jedhamu. Dubartiin takka dhiigni haydii yookaan dhiigni nifaasii yoo itti dhufe soomni isii ni bada. Daangaa dubartiin takka osoo fakkeenya yeroo lulluuqqii yookaan yeroo magriibaa yeroo azaanan osoo daqiiqammaan xiqqoon kaafuutillee dhiigni itti dhufnaan soomni isii badee jira. Sooma guyyaa sanii maal gooti qadaa kafaluu qabdi malee nu amma xumuruudhaaf daqiiqa xiqqoon naafee tana ittuma xumuradha jetteetiin wanti akkasii hin jiru. Wanti akkasii hin jiru jechuudha. Dhiigni irraa argamnaan soomni isii ni bada. Guyyaa san qadaa kafalti. Dubartiin haydii irra jirtu guyyaa irratti osoo qulqullooftee guyyaa ramadaanaa fakkeenya haydiidhaan jirti. Ramadaanaa sa'aatii naannoo 6-7 fakkeenya osoo qulqullooftee guyyaa sani soomuun dirqamaa miti. Maa jennaan soomuu ka qabdu obboroo irraa malee yeroo san irraa miti. Guyyaa san maal gootii qadaa kafalti. Dubartiin osoo hin bari'in osoo qulqulloofte bariin osoo hin bari'in dura osoo nyaata nyaataa jiran as ol osoo hin azaanamin azaanni obboroo osoo hin azaanamin osoo qulqullooftee maal gootii yeroo san niyyattee qaamallee dhiqatuu haa dhabdu yeroo san niyyattee niyyaa saniin sooma san soomuu qabdi jechuudha. Nyaata sii nyaatteetiin niyyaa saniin yeroo san irraa sooma isii soomuu qabdi. Dubartoonni gariin dhiigni dahumsa erga irraa dhaabate booda warra sooman eegallee jira. Kuni dogongoraa jedhan ulamaa'iin. Dogongoraa jedhan. Yoo wanti isii rakkisu hin jiraatini sooma eegaluu qabdi. Kana dubartoonni sirriitti hubadhaa adda baafadhaa. Barnoota xahaaraa keessatti waa'ee haydii wal qabatu keessatti sirriitti baratanii jirtanii. Inni torbaffaani niyyaa soomaa kutuudha. Niyyaa soomaa kutuun akkaataa lamaan ilaalama. Tokkoffaan islaamummaa keessaa bahuudhaani. Lammaffaa ani sooma hin jiru jedhaniitiin qalbii ofiitiin yaadu. Namni tokko ani sooma hin jiru jedhee osoo qalbii ofiitiin ka yaadu ta'e soomni isaa ni bada. Arrabaan dubbatu qofa osoo hin taane qalbii isaatii osoo ka yaadu ta'e soomni isaa ni bada. Namni soomu niyyaa soomaatii yeroo hunda jiraatuu qaba. Sa'aatii matakkallee yeroo matakkallee addaan kutuu hin qabu jechuudha. Sooma keessatti sooma jiraachuu qalbiin yaaduun yookaan niyyachuun dirqama. Yeroo maraa niyyatuu qabna jechuudha. Isa malee hin taatu niyyaadhaan ala wanti ta'u hin jiru waan ta'eef jechuudha. Namni soomaa jiru tokko osoo jidduun kafare fakkeenya osoo kaafira ta'e soomni isaa ni bada. Kaafira ta'e soomni isaa bade. Dalagaan gochaa fi jechaa kan nama kafarsiiftu yoo irraa argamte nama tokko soomni isaa guutuun guutuu bada. Kafaruu yoo jedhan dhaqeetiin mana kiristaanaa dhaqee isaanii sagaduu minaamna bichaan eegina. Qalbii isaatiin fakkeenya waan nama kafarsiisu osoo yaade rabbiin tokkocha ka jedhan kun dhugaa miti. Rabbiin lama ta'uu noonu jedheeti osoo ka shakkuuti. Ni kafara. Namni akkana ta'e soomni isaallee ni bada. Maal godhaa osoo jidduunillee kan islaamummaa as deebi'uuti guyyaa san qadaa kafaluu qabaa jechuudha. Fakkeenya hadha kafare osoo hadha deemeetiin ka islaamummaattillee ka deebi'uuti guyyaa san qadaa kafaluu qabaa jechuudha.
Maa jennaan sababaan kufriin dalagaa namaa ni balleessa waan ta'eef jechuudha. Yoom soomni badaa? Soomni yoom badaa? Wantoonni sooma balleessan kunniin sooma keenya yeroo kam nu ilaa balleessu? Wantoonni sooma balleessan kunniin sooma namaa ka balleessan ulaagaalee armaan gadii sadan yoo guutee jedhan ulamaan tokkoffaa beekuudha. Beekuu yoo jennu murtii fi yeroo isaa nama beeku ta'uudha. Fakkeenya namni tokko nyaata nyaatuun sooma namaa balleessa jechaa osoo kan beekne ta'e. Nama fakkeenya haaraa islaamummaa seenee nyaata nyaatuun sooma namaa balleessa jechaa osoo kan beekne ta'e soomni isaan badu. Akkasuma ganama obboroo fakkeenya naannoo sa'aatii erga azaaname booda hin azaanamne se'ee yookaan bariin hin baane se'eetiin osoo kan nyaatu ta'e soomni isaan mallee hin badu. Maa jennaan hin beeku waan ta'eef jedhan ulamaa'iin. Kajelaa badu yoomi yoo ka beeku ta'e nyaata nyaachuun sooma balleessa jechaa yoo ka beeku ta'e soomni isaanii bada. Akkasuma yeroon amma keessa jiru sa'aatii soomaati jechaa yoo ka beeku ta'e soomni isaa yoo ka jidduu san keessa waa balleesse jalaa badaa jechuudha. Lammaffaan osoo hin dagatin yaadataa dalaguudha. Namni tokko osoo dalagaalee amma sooma balleessan kanneen dagatee dalagee osoo dagatee nyaatee dagatee haadha manaa osoo dhungatee walqunnamtii saalaa osoo gaggeesse soomni isaan badu garuu of eeggatu qabna. Sadaffaan kan hin dirqamsiifamne ta'uudha. Namni tokko osoo dirqamsiifameetiin dalagaa armaan olii kana ka dalaguuti soomni isaa jalaa hin baduu jedhan ulamaa'iin. Maaliin dalaguu qabaa? Jaalala mataa isaatiin qalbirraa yaadee dalaguu qabaa jedhani. Akkasii osoo itti dirqamsiifamee tumameetiin akka dalaguu godhamee soomni isaa jalaa hin baduu jedhani. Kana fakkaatu isinii galinatti fakkaataa waan isiniif hin galin inshallah koomentii irratti ni gaafattu. Barnoota dabalataa haala bareedaa barattan kanaan baratuudhaaf yuutuubii kana sabskiraayib godhaa. TikTokii keenna follow gochuudhaan telegiraamii kana join godhaatiin barnoota diinii keessanii koottaa haala bareedaan baradhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.